sagantaa kaleessa ture irratti komii baay'ee ture argaa ture. Komiin irra hedduun komii dhugallee jira. Komiin irra hedduun immoo parsantiin soddomni ka dhugaati. Komii dhugaati. Parsantiin 95 immoo komii hinaaffati. So ani jalqaba irratti tiktaakaroota warra daaddaa kiyyaa hiriyoota kiyyaatii fi warra ganaa lafaa ol guddatanii fi kaayyoon keessan akka galma isinii ga'u waan hawwitan akka argattan yoo barbaadan tiktaakaroota hundaaf jechuudha. Hiriyoota kiyya kanatti dhiyaatanillee warra nafa gora waan argeef tokko qalbii keessan qulqulluu godha. Hinaaffarraa bilisa ta'a. Hin waanyina hin hinaafina. Gaafa onneen kee qulqulluu taate jibbaa hinaaffaa keessa gaafa baate waan barbaaddu hin argatta bakka yaadde ni geetta. Galmi ati hin geenne tokko hin jiru. Isin galee waan namni yeroo meeqa itti karoorfatee indeet laa darge akkam gora jedhee itti dadhabeetiniin dhiyeesse gabataa namni tokko itti dadhabee dhiyeesse irratti biyyee firfirsuuf hin yaalina. Antem tichiraalle anchim tichiyaallesh hin booyinaa dhumaaf. Akka qoosaa fakkeessitanii ijoolleen natti dhiyaatan baay'een booyaa jirtan hin booyinaa. Ani ebalu jechuun barbaadu nama guddaadha maqallee attaakisiin godheettiniin dubbachuun barbaadu hin booyinaa booyicha keessaa bayaa. Oromoon booyicha keessaa bayuu qaba. Ani wanni waggaa 27 isinii baradhee fi tokkoffaa Oromoo booyicha keessaa baasuuf saba waggaa 150 gabroomeetiniin diinni taraa itti walliqee hiraartu boochisu kana yeroon argee stressii jireenya dhuunfaa isaa stressii biyya isaa stressii maatii isaa daqiiqaa 5 illee taatu akka afna biratti dagatee kolfuuf waggaa 27 kana baranne nuti. Doktoraa jechuun amma waddadaachuu xallaachuu firaaf diinni illee warri duraan na tuffatullee kalirraa addabaabaa irratti doktora addunyaa taane kana booda anti sau doktor jedhee yoo nawwaamne gastii kanallee seenu bakka biraatti illee affeeramu jechuudha. Tokko kana beekuu qaba firri diinnis waddad kam xalaannillee firrillee doktora jedheetu mana waamuu qaba jechuudha. Ani doktora promote goranne nuti arragaaggadha jechuudha. Kana tokko hinaaffaa dhiisa jechuudha. Lammata ijoollee carraa hin argatin hayyoonni gurguddaan olomaa'in gurguddaan carraa hin argatin warbeektoonni gurguddaan carraa hin argatin bakka hundarraa mootuu namoonni carraa hin argatin suni rakkoo teeknikaati. Waan kanarratti ani gaazexeessaa miti doktoriidha. Ekspiriyaansii gahaan qabu wanni kunillee jalqabbiidha malee xumuraa miti irra deebiidhaan dhiifama guddaa saganticha. Hogganuu dadhabu irratti rakkoo na mudatee yoo jiraate rakkoo teeknikaatii fi dhiifama guddaa waan muuxannoon qabnee fi yeroo itti aanutti yoo isteejii akkasii arganne isteejii sanirra guddaa ka jawaarra guddaallee hin jiru isteejii gurguddaa biraa yoo arganne sirritti muuxannoo kaleessa fudhanneerraa kaanee baalaansi goonee namoota yaada biyya ijaaruuf saba isaa tokkoomsuu qaban hin affeerraa jechuudha. Kun asitti dhiifama guddaa. Wallahi ani miskiinuma kana baqataadha waraqaan qabu suufiyyuu kaleessa suufiyyuu an kalee ergifadhe dhufe osoo kiyyataate silaadha godhe ittiin deebi'a. Sinigalee anamma suufii kaleessa isin duraan taa'e sanuyyuu ergifadhe kootiin narra taree satariya moo maal jettan san qofa godhe taa'e. Miskiinuma argitan kana ilma keessan yani an ka'ayyaa fuudhee hunduu ana abbaa jette jedhan intaloon. Abbaan irraa beerayii deemee kabiraa dhaallaan jechuun si gabaa sanyoo itti gallaanii ka'ayyaa fuudhee hunduu ana abbaa jette jedhan. Riilaa mangisti kanaafi an jabaan Oromoo kamuu anaaf obboleessa kiyya. Qaama jibbuun qabu qaama deeggaruun qabu hundaan ni jaaladha yaada isaanii ni kabaja. Isin galee miti. Bazii angil taradu karaa kana na hubadha ani qaama mootummaatirra illee yoo dhufan hulan kiyya banaadha akka itti biyya bulchaa jiru biyyaaf wal godhaa jiru. Allah wada rabbi jara mucattii kanatti fuudha Ameerikaan haggeete to filaa namni akkatti nan tuffatu mucattii leenca kennite kana abo gadaamessa keessirraa ilmi leenci addunyaa bulchaa bahu bi'inillaahi alkariim polotikaa keessa seenne malee wirdi harkaa qabna fatuuti ya mangistiiti. ربي سيحاب الكيف ربي متاكي ولا فرك يا أرجع هاي فولي
fuula sadaqaati bara fuulichi leenca namni barbaree meeqa dhugeetiniif dhabu mana kana keessa ima fiiga yookaan faranjii kenna yookaan oromoo kaleessa dagarre kaleessuma tana namoota achirra jiru keessa Jawaariin biratti leenciraa kennamedha fuuran asiin na jedheen yoo san fuulichi dhuguma fuula sadaqaa yoo akkana laaltan garaa nama nyaadhame amma leenca kanaan suufii bitachuu qaba rabbi naa nyaatu sagantaa dhufu bakka kuni waadadha amma suufii bitadheetiniin viidiyoon hojjedha kalarii akkami bitadhu mooni badii ambassaa suuf gazaallu manastirii bitadhu kayyette immoo leenca xiqqoo itti dabale karabaataa bitadhu kayyette immoo motora dabale yalla suufi caammaan mootu makiinaa diimtu gazaallooni bakka shikiree lama sagantaa itti aanutti leencaammaa kanaan suuf gazaallo suuf ichilaale suuf gaccino kaza maaltu hafe leenca xiqqoo yoo kennitan manastirii makiinaa diimtuu yoo kennitan shaamilii jalaa xiyyaara yoo kennitan kophee dhumate sagantaan bakka kanaaf itti hojjettan immootu asumarraa dhufadhe deema yalla kenna kenn makiinaa diimtuu maal inni jedhe makiinaa diimtuu maaltu hafe amma amoo sagalee kiyya rabbi mataa kee olaa qabu rabbi mataa kee olaa qabu makiinaan diimtuu maal bitti beeytanii caammaa bitti caammaa shuulii jechuun maaltu hafe amma ka shaamizii leenca xiqqoo ka kenne immoo shaamizii uffata mataa miilatti guyyaa sagantaan gurguddaan jiru malee dhuffadhu kuni waadadha amma moonetii fi sagalee wallaahi waada amma caammaa fi waantu argame caammaaf maalinni caammaa suufi shaamizii manastiriif karabaata hafe qaama shaamizii fi manastiriif karabaata hafe bakka manastiri illee rakkoon qabu karabaataa ka ofiin hidhansan doktora dhugaa fakkaatanii ka ta'an karabaataan qabu amma wallaahi hin qabu shaamizii suufii kalee ergifanne amma kabataa kennetan leenca xiqqoo yoo kennitan amma maaltu leenca xiqqoo yoo kennitan shaamizii hin jiru reeka shaamizii jalaa suuf irraan kana uffannaa re suufii jalaan tishertii uffannaa duniyaan sagali malee xiqqoo kennaa nama 1700 jirtani waan nyaadhurata harreeti giiftiin guguddaan kenname makiinan diimtuun kenname leenci kenname wanni suufati wanni caammaa kenname amma waajibni maal tofe beeytani ka dhugaati amma shaamizii fi karabaata dafaa ka hin saalfadhayyuu baran amma suufii kalee san saxxina bar doktorri keessan ergifatanii paarlaaman oolani dafaa yaada isinii kenna leenca xiqqoo fi wannoo kenna leenca xiqqoo fi maaltu hafe leenca xiqqoo fi qurxummii bakka leenca xiqqoo fi karabaata meeqa warri karabaataa qabdan qurxummiin takka hin bitti shaamizii xiyyaara bita xiyyaara yookiin leenca xiqqoo xiyyaarri yookiin leenca xiqqoo yoo mana keessa fiige shaamizii motora kadhattu jira garaan gubate osoo kadhattee tun argatta zariin ta'e abba torba osoo walii yaate argatta okay bakka rakkoon qabu dhiisaa hin ergifanna shaamiziif karabaataa eenyurraa ergifadha barqataan karabaataa qabu hin jiru haati faaxee qabdi bada haati faaxee jaartayyuun qabdu karabaataa eessa xiyyaara soofiyaan bakka soofiyaan maal bitte xiyyaarri shaamizii karabaataa qofaaf amma karabaataa motora karabaataan motora qurxummii miti qurxummiin hin ga'u jedha qurxummiin hin ga'u motora yookiin qurxummii bakka yoo ta'u baatallee karabaataan daruurii miti na hudhaayyuu morma fudhadha okay rakkoon qabu ililli maafuma homan guunna dhiisa hundi keessan membarii ta'a dirqamaa miti soofiyaati ya rabbi si haa milkeessu sagalee kiyya rabbi si haa milkeessu mooniiti ya rabbi si haa milkeessu amma isin sadiin shaamizii caammaa suufii waadadha kun bitee isin agarsiisa viidiyoon hojjedha maqaa isin yaamee viidiyoon hojjedha jaratti dabalamnaa yoo jettan immootu motora takka yookiin qurxummii takka hirtanii karabaataa viidiyoo wajjin chik irraa aga jiraa jechuudha manastirii yoo argame yoo argamu baatellee ijaayyuu karabbi nuu tolche qabna no problem argamullee argamu baatullee dantaa isaati garuu amma I hope full option ta'uu fi motorri takka osoo argamte bareeda yookiin qurxummii yookiin motorri arba makkamsaasu wallaahi dhadhi maal godhare okay amma gara nama 8,000 jirtanii
hundumti keessan irra deebi'an dogoggora jiru yoo jiraate fi an akkuma dhugaatti ima kama dhugaa isinitti hima an keessa kiyya isinitti hima isinillee hin beeytan keessa kiyya isinitti hima an deeggara partii kamiyyuu miti I am doctor the international doctor ilma keessan ilma Oromo Allahu akbar umari kiyya mangisti bakka guutame thank you so much umari kiyya ulfaadhu galatomi manatsirin argame shaamizi Sofiyan bitte manatsiri umar Australia irraa bite warri America caamma fi suufa bite jechu deebun caamma bite moonin suufa bite allaqe sagantaa itti aanu chikkino video isin yoo jedhamoo isin arfanu video isin yoo jedha okay amma gara dhimma kiyyaatitti isin dabarsa dhimmichi akkam seetan beeytanii ani waan kanaaf haarawa nama kaan ol qabee nama kaan gaqqabee ganda kaan ol qabee ganda kaan gaqqabee miti keessa kiyya karabbiin argu jechuu ana akkuma isinitti mitan ka ayyaa fuudhe hunduu anaaf habbadha rakkoo amma jiru kana wal dhabdee ijoollee Oromootirraa kan ka'e ummanni keenya miidhamaa jiratti nama hubatu isini gale miti akkasitti na hubadha hinaaffaan qabu dhaaba deeggaruun qabu dhaaba achi qabu ka ofitti qabu hunduu obboleewwan kiyya I am doctor isini gale qaamni hawaasa kiyyaa walna argisiisi yaada kiyya itti gurguradha jedhu kamu yoo fedhe bosonarraa yoo fedhe 4 kiilorraa asitti dhufee ummata isaati wal argu fuulaan isaa banaadha warra kompiitaraan qabsaa'u qofa osoo hin taane ka kilaashin qabsaa'us ka baankii taankii hidhates dhufnaan no problem yoo dhufuu baate immoo sossomnee finnaa jechuudha ani amma kaayyoon kiyya hawwiin kiyya guddaa maa inni hawwiin kiyya guddaani osomaa kawaanyu na tuffatu gurbattii nama arrabsiisan jedhu kaayyoon kiyya jechuun araara Ugaandatti dadhabame kana araara Ugaandatti dadhabame kana ijoollee Oromoo sadii walitti fidee araartee Oromoof Oromiyaa nagaya buusudha hawwiin kiyya du'aayi godhaayise asuu yeena inna thank you so much kaasuu kana maaliin bita bada bakka natti heeruma diitiin immoo doktora tayyatanitti heeruma dinatti fakkaate asuun bakka fuula duratti yoo kantiibaa fa'a ta'e jetteetiniin heeruma ofiisiin sa asuu bakkee tolfataa taate asuun bakkee tolfataa irta ka isii kennama bakka tolfataa irta nama muudiin gala jechuu bakka adeemsi doktoraa kuni hugurgeessuun oolu gaafa bakka wayii qabate yaada jedhu keessa naa galeera musinnaan kun naa ta'e akkasi kanuma jibba partii kamiituu hin qabu ani jibba ganda kamiituu hin qabu ani rakkoon ummata kiyyaa eenyumaa olitti na laalessa saniif immootu yeroo biraa wal qixxeessina inshallah wal qixxeessina dogoggora nu mudate yoo jiraate ni sirreessina rakkoo teeknikaatti nu mudate waan kana immoo experience waan hin qabneef experience gaazexeessummaa waan hin qabneef yeroo biraa itti qophoofne dhufna please ijoolleen yaada garagaraatti kara gandummaatti kara immoo paartii tokkotti garee tokkotti fudhatannu mariin kaleessa ture hayyuu Oromootii fi ummata Oromoo wal agarsiisu qofa kaayyoon keenya kakaleessa ture kaayyoon keenya kakaleessa abbaa qeerrootiif qeerroof qarreen haawwotaaf abboota isaatti wal garsiisu sanitti milkoofne allaqe gooliin keenya hayyuu Oromootiif Oromoo wal agarsiisuudha wal agarsiifne sa'aatii 2 oliif waliin ta'anii sagantaa qophaa'e bakka nyaatanii dhuganii waliin haasayanii wajji kolfanii keessummaadha ummanni illee nurraa galee keessummallee nurraa gale kanuma ture bakka sagantichi kanuma ture gabaabatti sagantichi kanuma ture san immoo itti milkoofne nama hojjetutu dogoggora jiruuf immootu ummanni kiyya bal'aan nuuf kolcha ni sirreeffanna waan ni sirreeffanne hin jiru tole kanuma warri mootuu daabboo kenna ofirraa murreettiniin saree nyaachifne illee deema nyaachisa taraa dhufu mootuu hayyoota Oromoon qabdu guutuu bakka tokkotti waliif nyaachisuu dandeettu amma san yaa'u amalallee sirreeffadhu naan jedhanii malee deemtanii nyaachisuu dandeettu waan hin goona jennu hin goona namni ummata kana qabu namni rabbiin qabu waan dadhabe hin qabu waggaa meeqa isin jedhe
wallahi namni oromoo qabuu fi namni rabbiin qabu huma barbaade waan barbaade ni godha kanumatti amanaa keessa miidiyaa tataqqaamiun akka dhuunfatti illee jabahuun rabbii keetiif saba kee qabaannan wanni ati godhuu hin dandeenye tokko hin jiru kana uf amansiisa boo'icha keessaa bayaa kaayyoo keessaniif jiradha anama kaayyoo qaba galma qaba bakka deemu qaba bakka irraa ka'e beeka bakka jiru beeka bakka deemuuf hin geenne yaa bakka deemuuf hin geenne ganaa bakka baay'ee kokkolfaatuma bakka baay'ee ga'uuf deemna nuti amma bakka baay'ee ga'uuf deemna ko dirqama miti uf dura yoo dubbattee rakkoo miti masanaakilii baay'ee qoree baay'ee jira hin dubbattu cal'ifteetuma haala mijeeffattee gaafa waan san oon godhuu dandeette dubbatta amalli kiyya akkati amma kana hubatu dhabe amma hiriyoonni kiyya warri tiktok kanatti waliin daaraa dibannu amala kiyyaaf ka jara wanni adda goru iccitii kiyya ni mu'an waan san imbideetti liyaga harkatti galfadhe matoo ba matoo wanni feete yoo buute waan kana godhuu hin danda'a haga mirkaneeffadhutti hin dubbadhu gizee dubbadhe mootu hin iyyama ani godheetuma agarsiisa kana dadhabdan amma ijoolleen keessattuu natti dhiyaatan warri asirra tiktokii kanarra waliin jiru feesbuukarra waliin jiru wal morminu wal deeggarru wanni anaaf isin adda godhu kana wanni anaaf isin adda godhu isinuma wajji kolfaa geema isin wajjin taphadhaa waan inni kalamu giiftii takkaan argini kun kana hoo maaliin bitadham maqaan isaa mul'atu yaa boo AM jedhata maa inni kun abiyyitu akkaawuntii biraatiin naa kennaara abiyyitu akkaawuntii biraatiin naa kennaara na bitu sodaa galatama ennun leecha gadhiisi thank you so much mangisti kiyya galatoomi maqallee dhagarre wallahi fuulichi fuula sadaqaati enna thank you AM thank you so much enna an akka dhugaatitti ila kaleessa ganama kana mucaa wayooti oseene ennun usmeena fakkaate iccitiin milkaa'ina keetii maalii naan jedhe ila namarraa waa baradha ammo ijoolleen tiktokii kun anarraa waa baradha ani isin hin waanyu iccitiin milkaa'ina tokko nama rakkate namatti hin boonin nama rakkate dhoysatti jajjabeessin itti saahiboome miskiinatti saahiboome anama miskiinan saahiba lafarratti wallahi nama waan nyaatee bulu hin qabneen saahiba lafarratti amma feemasiin saahibaa miti anama feemasii asirra warra kaanuu feemasii tokkocha saahiba hin qabu lafa miskiina wajjiin oola tokko kana jira lammata nama jaaladhu malee namuma itti hinaafu tokko hin qabu tokko Gemo, how are you? Follow kora nama furta mija qofa qaba badaboo kamma xiyaara kenne kun AM kana follow kora nama itti hinaafu tokko hin qabu ila ana kamitti amana yeroo baay'ee isin jedhaa ture namni nama caalu hin jiru namni hundu wal qixa anis nama caalu namnis nan caalu jedhe amana akkuma wallaala kiyya kanatti akka wallaala ta'e uf beeka bar akka hiyyeessa ta'e uf beeka akka rifuujii ta'e uf beeka akka kaarabaata hin qabne irra leenca naa kennanii xiyyaara fi makiinaa kennanii bitadhunaa jiran malee akka suufii hin qabnes akka kaarabaata hin qabnes akka manaxirii hin qabnes akka caammaa gaarii hin qabnes uf beeka miskiin daha badahinnatu mikoraw isin galamiti hiyyeessa hiyyummaa ufiititti uf ta'e rifuujummaa ufiitiin gamataa gadi hin qabanne kanamni namummaa wal qixatti amanuudha isin galamiti ka kanarraa hafeen jechuu gaafa kana sammuun kee si fudhateetiin hin jedhe waan barbaadde gochuu dandeetta waan yaadde hin argatta hin kaayyeeffatta irratti hojjetta ni milkooftaa jechuu isin galee kanaafi ijoolleen kennan keessattuu warroonni natti dhiyaatan feemasoonni asirraa ila beekaa ta'uu fi beekamaa ta'uun gargara nuti beekamtoota namoota hedduun nu beeka malee beekaa miti nuti warroota nu dhaggeeffatan warroota yuunivarsiitiitti barumsarratti umrii isaanii fixan qur'aana irratti umrii isaanii fixan miliyeena jala kana taa'ee si dhaggeeffata hayyuun profeesarri injiinarri paayileetii si dhaggeeffata waan gootu keessatti hinaafuun hin jira karaan itti hinaafan karaa qaba karaa rabbii irratti dalagachuu irratti waan gaarii dalaguu irratti hinaafe homaa rakkoo hin qabu
doesn't matter homa argiteef gabbaateen booyuun hin ta'u kanaafi taraa itti aanutti jechuudha taraa itti aanu tokkoffaa amma taraa itti aanullee inshallah qophaa'aa yeroo dhiyootti taraa sadaffaa irratti mootu sadaffaa irratti jechuudha sadaffaa irratti inshallah qaama walitti fiduu ta'e miidiyaa irratti walitti fiduu ta'e jijjiirama finnaman seenaa tiktokii kanarratti tiktokari tokko hin dalagin ana akka oromooti dalaguu barbaada warri na jaalatan du'aayii gora warri waanyu habooyu warroota na jaalatan gammachiisuudha kaayyoon kiyya warroota na jibban immootu coggaarraa isaa danfisuudha jibbaa nama kamituun qabu isin galee taraa itti aanu sadaffaa irratti jechuun sadaffaa irratti ትልቅ ነገር ሰራለሁ ብዬ አስባለሁ ደግሞ ይሳካል ኦሮሞፍ ኦሮሚያ ወልት አስተረቀማ ሰደፋ ካና ካዮኪየ ካና ዶክተር ጋፈታቴ ዱኩበ በርባደ ደዋ ከኒታፍ እስኒ ገለ ካንሞ እስኒ እንጀቹፊ በጣም ወዳችኋለሁ በጣም አክብራችኋለሁ ነሞን ያደ ከይታ ከረ ኔጌቲቪቲ ከረ ቱፊት ከረ ጋንዱማት ከረ ሞቱ ፓርቲ ወይት ደቁት ነፍረታን ኔቨር ever ana hundi keessanu ana folqita hayyuun oromoo kamu qaamni siyaasaa kamu yoo ummata kiyya ummata isaati wal arguuf eeyyamamaa ta'e yeroo kamittuu hin finna jechuudha as keessatti ko bu'aan an argadhu hin jiru wal ergaan dhaabbilee siyaasaa garagaraat hayyoota oromoo garagaraaf isiniif ummata wal argisiisuu keessatti taxaqqaamin isin karaa kanaan hubadhaa mallee karaa kanaan hubadhaa miidiyaa kanarratti yaada keessan dhuftanii ummata keessanitti yoo gurgurattan taxaqqaamin isini malee anaa miti nasiiba dhugaadha ani nama wallaalaa tokko baqatama tokko akka rabbii gore eegamanni baariyaalii bahee hawaasni jaalatee itti wal ga'e dhuftee yaada kee gurguratta bakka biraatti nama 17,000 kana walitti qabu dirqama namni du'u yookiin viidiyoon dubartii gabba'u barbaachisa እዚህ ጋር ችግር የለም የሳቅ ምናምን ሰው ዝው ብሎ እንደ ወንዝ ስለሚገባ ገበያ ከረት ሩፍተ ያደከ ጉርጉረታችሁ ዳምኒ ሲያሳ ከሙ ቃምኒ ሆጋንሳ ከሙ በከ ከነት ሩፍተ ያደከ ፍሪ ስፒች ጉርጉረታ ሐዋሳ ከቲ ወርግታ ዱጋን ከነለ እኔም ተጠቅመኝ ነገር የለም ፎሎን ከየና ወኒ ደበሉን ጅሩ woni dabalu yo na arragaggatu jiraate wona woni gurguddaan dhufan lakka mucaan kun dhugumaan doktora oma jechuuti mala yaw baqatama woni jijjiiramen jiru siddatanya no ከዳህነት አልተቀየርኩም ከሪፉጂነት አልተቀየርኩም መልከው እንኳን አልተቀየረም አለቀ ለራሳችሁ ስትሉ ነው ሞተ ከተኒ ቃምኒ ወርጉ በርባዳን ከሙ ኢንቦክስ ሲኒጎራ ዮክን ኢንቦክስ ናጎራ ኡመተ ከተኒ ወለትን አገርሲዛ ያደ ከተን እቲ ጉርጉረተን መንኩን ማና አማራቲ ገዲም ተችቱ ወረፋ ይገተኒ ቀስ በላንተ እንጀራትን ሳመ ቀየገተ ያዘውተኩ አለቀኩ አሲት ቀስ በለሶንጀን ጉርባ ቆየተ ዱበቱ እንደታየቹ ኢልመከት ነው ቦለሰከት ይቃል አባን ፈት በዚህ አንግል ተረዱ ያለው ቀባተን ሲጣፈ ሲንጋጁ አቦነ መቀረን ተከነ ጉኒ ፎሎ ጎራ ማሻአላ ተባረከላ ጌም ኦቨር ይራበር ማይንድ ኤካ ቃይዳ ቲክቶክ ከነና መሰደቃ ከነራ ጋልቹ የገለኒ ሚረ ወረጀላ ከነ ታይብሪን ገራኛ አተር ጅሬነለ ደገቹን ጋሪ ሚቲኮ ጅሬነ ቀብና ቃይዳ ቲክቶክ ከነ ወራ ሰገንታ ሰደቃ ከነራ ጋልቹ የገለኒ አሪና ወሪ